wantoota harkaanuu qabu keessaa tokko maqaa gandaatiin wal qoodanii dhiiga walii dhangalaasuu biyya namaatti san. Itinaaf zaya lakate. Itinaaf. Galaka jaalladhi. Dafa galaka. Nama rifachiisa. Maal jaagarii? Mee TikTok yana jalaa gubaniiti. Akka TikTokin gubanne moggabbaa qaliya. Lubbuu namicha ati maqaa gandaatiin ajjeesu jirtu kanaa ol TikTok ni gubatamoon gubatuutu yaachisu eegale jechuudha. Sababoota waan kana uuman keessaa kaduraa sarara rabbiitiif dhaabbachuu dhabu jechuudha. Hadiisa biroo keessan maal jedha Nabii sallallahu alaihi wasallam? Ijtanibu sab'a al-muubiqaat waa torban halaaktuurraa fagaadha. Maali sun? Ashirku billah rabbi sharraksiisu. السحر ملء سحري قصدفاه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لب رب حرام قولي خراها قاتين علتي باسودا كسمك الديمة ما نورابا جولين تينيا جاديرك يان خيتيمتي إيغا إنيو بكسبوفتي أنا ما أنا نقلي على قباي يخاو قبو يعيك أبتانيتي غندي أرسي جامو تكو يخاو غندي جمع جامو يخاو غندي هلالغي بالي جامو تكو بكسبو فتمو إيغا نغرسي سمي والغهي تمرت جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه نمني أبليس سارت سبيله الفلته له لا فيتو ملائكان إساء بارت حقاقني سبيله سنراغد دي بسوتي دبي غير غندافي داني هي سكرشتك كان قم خيفيفو مالك أديسي بشانتي بركيدا هيسا يرو دماتي في باتي لما دورك عمليكتي هيسا قموجين خاف قوت خلاك أنا نياتي هراتا جلارف مكا هرسي بافتي مكا هررقي بافتي مكا جمع بافتي مكا واللوتين أكنا النما والنقودون نما كتاهدون مخماري تكو أمنتي تينيا وجين ولد سبحانه وتعالى أما سوني يوم من أمني لما ولولي نمنم ما لمان سن يو قموجين تنبلو أتشر والقيفتيك أبسو والقبي والشكومي بدينا ما بروتي فيون أمني برون تمامين دبينا وملمان كان قفة تفتي السلام عليكم وبريان كينيا كم جرتن نجيك أمنا نتي الحمد لله سجنتاتي سنتمت دورينسي وان هركانو قبو جاء الرجل تربان دبرك أبتي كنجرا خاص نجرا تربان خنمو وانتوتا هركانو قبو كيسا توكو خنمان تنا ركو قد أمتا كيسا فيدو تنجر خمو يورا أسان ديغا من سواسا جدو فيدو كيسا توكو مكا غنداتي والقودني ديغا وليد انقلاسو بيجانا ماتسان سجنتاتي نيغالون دور أكما برتن يوخا شاي يوخا بنا قبتت تسادير خيا شاومن وينو تكوغو جنو أها نيغال لا هيه ركو أما نمني غندان مقا غندا وليباسي خا غندي بكيسان بوفتين بيانامات تغموجي كيستي والإيغا والرا دنگلاسا جيرو خناف سبب خطيه قدان wanni takka sababa maleen dhalattu akkanuman lafaa kaate sababoota waan kana uuman keessaa kaduraa sarara rabbiitiif dhaabbachuu dhabu maal jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qul ta'aalaw atlu maa harrama calaykum rabbukum allaa tushrikuu bihi shay'an وبالوالدين إحسانا جيتي آية أكسمك قفدي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق جاء خطة والربين كيسان حرام سنر قولن سنر التكرا سان كيسا تكو مالي ربين أجيسنا لبو ربين حرام قولي خراهك آن علتي أجيسنا داجا حديث برو كيسان مال جاء نبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وتربن هلاك تورا فقادا مالزم الشرك بالله رب الشركسيسو السحر ملء سحري قصدفاه وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لب رب حرام قولي خراها قاتين علتي باسودا كسمك الديمة وقذف المحسنات المؤمنات
akkasuma gaddeeme jechuu hadiisni torban goolabe arra gara jabeenyi namni amantii takka walitti qabu saba takka walitti qabu dhiiga habbaa takka walitti qabu biyya namaatti walirra godhaa jiru nama rifachiisa. Maal jaagariin mee tiktookii yana jalaa gubaniiti akka tiktookiin gubanne mogga baasii qaliya akka tiktook irratti mul'anne yookaan tiktookii waarningiina khanna lubbuu namicha ati maqaa gandaatiin ajjeesu jirtu kanaa ol tiktookni gubatamoon gubatuutu yaachisu eegale jechuudha. Maal jaagariin mee nu waraabaa ijoolleen teenya nu waraabaa qaallichi akkana ajjeefamu jiru kana nu waraabaa ijoolleen teenya jaadeera kiyyaan keetii miti. Egaa eenyu bakka si buufate anamma waan naan galee qaala gubaayee yookaan qaboo yaa'ii qabataniiti gandi Arsii jaamu tokko yookaan gandi Jimma jaamu yookaan gandi Harargee Baalee jaamu tokko bakka si buufate moo egaa nu garsiisimee walgahii tamirratti yoo bakka si buufate atuu hamtuu dalaguu irratti maalii fi guuza namaa oolta waan namni bakka si buufate hin jiru taakka. Lammaffaa waan bilaash atuu qansarraatanyaa bilaash maa taata eeqa waan takka kan namni naa godhisiin hin jeeyin hawanni sun san gubbaan haraami ka haraam kee kun sibira kutee nama dila tokko haraam kanatti dalagee dhiiga dhangalaasu jedhu hawaan kanaaf kafaltiin sii kan namte hin jirre akkanuma atuu wadaaja galata hin qabne keessa jira jechuu warri namni gara jabeenyi akka hagana gawwanni irraa dhufu tokkoffaan iimaanni nu keessa du'urraa iimaanni xaa'aa rabbiitiini dabala ol dabala akkasuma macsiyaa yoo heddummeessite gaddeema jechuudha. Amma haduraa akkana mul'atuttan rabbi irraa fagaan salaata irraa fagaan azkaara quban qabnu soomana yoo feene gammoojjii tana keessa rabbi halaal godhee jennee dhugu jirra ta'a. Maqaa Arsii baafata gariin Arsiin immoo isarraa qulqullu gariin maqaa Jimmaa baafatee gad dhufa kaanis Walloo bakka bu'a Walloo immoo isarraa qulqullu Walloon bakka bu'a jee dhufa Walloo isarraa qulqullu Harargeen bakka bu'a jeeti rasaasa fuudhee sadaafaan nama da'a ummanni immoo Harargeen isarraa qulqullu. Jarri kun tokkummaan isaanii obbolummaa Islaamaa irra ijaaramte gandiin ammas lakkaa'u kun warra yoo barbaachisaa ta'e lubbuu walii kan ammas waan takka ta'in harkerraa itti jirtanii shaayii sadaafa walirra fudhanneeti sadaafa waan qawwee tana gara duubaa walirra fudhannee wal dhahu wanni kun amantii teenya keessa waayyaachisaa beeka. Maal jaa Nabiin sallallahu alaihi wasallam من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه نمني أبليس سارت سبيله الفلته له لا فيتشو ملائكان إساء بارت هجن سبيل سن الراجد دي بستي أوسو أبليس سالتي نمتشي الرت فلتن كون قوسها في اللي انتهوا يجوا كهم أوسو شقيقة ساته اللي قوسها في اللي قلت كناخن أينما كان نمني وله ليزي قوسو مافو وللرفلتشون انتهوا يجوا مالي في الشيطان ندقون قرسيسي ركوتو مال ركوبني بيرو خميديا خان الرجل خيو الرد لقمالي ديقا ميسا أمتك يسفدو خبيرو وسنماتين يوخاو قندنماتين والتك إيسو ليجو والنجرو خبيرو أما ملتو يجو. الطعن في النسب والنياحة على الميت جانبين وعلما نما خيستي وفريدتا مالي والنسن قوسنا ما عربسو قوستكنا أكن يخاو أتبر قندكنا جاء مرة قلت مالي قوسخنا متي وننجتو يجو يخاو أتي قوستكنا درانو قرقودو سبنكنا قندكنا درانو قرقودا قندي أكسي تأني والقرون كفري ونكون حلالي أقررا حلالي ونكون يوجئ وانكنا maqaa kana maballeessu ta'e gizeessa waan rabbiif rasuulli dhoorkan halaal godhatee rakkoo guddoo gizeessan yoommoo waan kana halaalii miti halaal jechuu ragaan baane wanni amma inni itti jiru kun immoo waan akkana gosa namaa hatahu ta'e yookaan saba namaa hatuqu ta'e sun maal ta'a kufran duuna kufri ta'e sababa nama tokkooti kaan guuza walii oola amma warri waan kana jalqabe yoo dogongoranii jalqaban hajara kana jala deemee akka marwaatti akkana nama godhu
akka marwaa bargara jabeenyi irra ga'ee jira barifachiisaa akka beentireetarratti akka nama godhu gariin akka namatuma gariin ashadu akkana sabni kana ashadu gosti kana ashadu malee dubbii gara gandaa fidanii hiyyeessa qarshii takka hin qabne ka ifiifuu maallaqa dhiisii bishaan itti birqiidha hiyyeessa yeroo dhumaatiif baatii lama dura qaama dhiqate hiyyeessa gammoojjiin haaf goote halaaqana nyaatee hiraata jalaa rafu maqaa Arsii baafattee maqaa Harargee baafattee maqaa Jimmaa baafattee maqaa Wallootiin akkana nama wanna godhu nama qixaatu muka maarree xiqqoo amantii teenyaa wajjin walitti hin deemu ammas wanni gandummaadhaa kun rakkoonsa hin dhumu dhuman qabu amma jarri kun gandaan wallolu jiraame xiqqoo booda nama gosaan wallolu garta wanni kun hin dhaabbatu jaahiliyyaadha yoo irraa guddatan malee xiqqoo booda maal garta gandaan walit gala namni amma ganda jiraame warri gammoojjii kun muraasni hundaa miti warri kabajaa qabu warri ulfina qabu warri dhiini namaa bira kabajaa qabu manujulaa jira ka gammoojjii san keessa adabatee gaala isaatii hojii jiruu dhiibu jiru hunda maqaa balleessuuf miti immoo qaamonni kun amma maqaa gandaati tahanii ganda tokkorra bahanii xiqqoo booda jaruma kana isaa gosaan wal qoodu garta ganduma isaa keessa gosa booda gaddeebi'ee ibiddamu maal jedhaniin kun ibidda akkanaati kun gosa akkanaa keessa akkana ka waliin jedhu garta akkas jee wal lolee waltuma ammas akkasuma deemti kaa wanti jaahiliyyaadhaan dhumu tanaafi nabiin da'uuhaa fa'innahaa muntina isiin tun ajooytuudha jechuudha jaahiliyyaa tanaaf quraanaaf hadiisaatu furmaata kana amantiin islaamaa nama muslimaa ka amantii takka qabu dhiisi nama ahlu dhimmaa warri yennuun warri ahdiidhaan seenee gaaddisa muslimootaa jala jiraataa jizyaa kafaluu warra sanuu dhiiga isaanii ni eeyde jechuudha dhiinummaa warra musliman tahiniitu gaaddisa islaamaa jalatti kabajaa qaba tanaafi muslimoonni amata 1000 takka waan dhiyaatuuf 710 takka irraa eegalee gizee hindii biyya indiyaa tana bulchan naman dirqine arra hindii keessa muslimni maayinoritiidha nama hedduu miti kanarraa wanni sii galu muslimoonni warra hinduu kana warra hinduuzim kana fi warra amantii biroo hordofu kana amantii isaanii kabajaa fiiti jiraachuu turan jechuu wal dirquun hin jiru ture akkasuma 1492 mootummaan Andalus xumura Qurtuba yookaan Kordovaan gizee humna Fernando II fi Queen Isabella jalatti quftu muslimoonni takka amatoota 700 oliif gizee Spain bulchan warra ahlu dhimmaa kana kabajuu turan warra musliman tahin ka ahdii seenee jizyaa kafaluwan warra naggadachuuf biyya muslimaa dhufullee namni isaanii buun jiru maaliif jarri kun ahdii rabbii fi ka rasuula rabbii qaban waan ta'eef immoo kana amantiin hagana kabajje dhiiga namaa dhiiga kanaatu nuti namnummaan amantii takka walii qabu wal dhiisisaa mee naa waraabi jaalalna dhiigni sun itti mul'atu naa waraabii santu itti mul'atu sadarkaa kanarra geenye jechuudha furmaanni waan kanaa gara seera rabbii deebi'u dubbii amma eegalamte tanaa fi dhiyoollee eegalamtee hijaan hin dhumin manguddummaan goolabuu hijaa fixatanii deemuu ka biroo araara hogguu namni wal araarseetuma ammallee walumatum beeki dubbiin Arsii Harargee qofaan miti xiqqoo booda ganda abaluu fi gandee abaluu tokkos as baa akka dur wal godhuu turan san jechuun dubbiin tun manguddummaan hara sarara rabbiitiif dhaabbachuu ka biroo furmaanni xumuraa jee kanan mul'atu badii nama tokkootiif namni biroo rukutamuu yookaan du'uu dhabu walaa tazir waaziratu wizra ukhraa jaa rabbii subhaanahu wa ta'ala yoo amma namni lama wal lole namnummaan lamaan sun yoo gammoojjiin tun bal'oo achirra wal geeffatee qabsoo wal qabee wal shukkuume badii nama birootiif yoo namni biroon tumamin dubbiin nama lamaan kana qofa ittafti akkas turra gaarii namnummaan lama lola nama lamaa nama lama jidduu fixuu kana furmaanni biroo miskiina nagayaan usee kararra deemu rakkoo amma deemu jiru kana haquban qabne kana osotti bu'uun taane badii nama tokkootiif tokko tuqamuu dhabuudha jeetiin amanaa rabbii obboleeyyan muslimaa hunda jidduutti ulfinaaf kabajaa haa babal'isu akkasuma tokkummaa ummata keenya jidduutti rabbii haa uumu
iddoo galatooma. Salaamu alaikum. Torbaan dhufu wal garra.